Hordoftoota Oromiyaanis neetwoork akkam jirtu kun qophii hubannaati. Qophii hubannaa kana wajjin immoo tabsaa'ee dheeressaati. Waggaa tokko dura jechuunis yeroo jala bultii jijjiirama amma adeemaa jiru kana keessa maqaan qeerroo jedhu baay'ee jaallatamaa akka humna guddaa tokkootti akka humna jabaa tokkootti fudhatamee irra caalaan namoota yookaan uummattoota biyya sana keessaayyuu maqaa kana faarsuu ittiin dhaadachuutu dhagahamaa ture. Har'a waggaa tokko booda maqaa kana humna kana maqaa balleessuu abaaruu isarrayyuu immoo darbamee yakkuutu dhagahamuu jalqabee jira. Kana jechuunis gochaalee seeraa alaa tokko wajjin walitti hidhanii dhiyeessu. Wanti kun tarii akeeka yookaan shira mataasaa dugda duubaa qaba ta'a. Haa ta'u malee gama Oromoota quuqamootiin immoo yaaddoo yoo xiqqaate yaaddoo gurguddoo lama uumee jira. Tokko humni naamusa qabu, humni yeroo dheeraadhaaf qabsoo uummataa kana adda durummaadhaan geggeessaa ture, jijjiirama gurguddaa akkasii kana yoo argamsiisuu danda'e akka malleetti maqaansaa ka'ee yakkamuu, arrabsamuu, abaaramuu kun yaaddoo tokko. Gama lammaffaadhaan immoo kanaan wal faana iyyuu yeroo mti waa'een yakki tokko maqaa qeerrootiin raawwatamuu kana yommuu ka'uyyuu qeerroon qoqqoodame qeerroon qincafuun ta'e kan jiru tokko. Kunis immoo gama isaatiin tarii qeerroon qoqqoodamuun qincafuun kana yoo ta'eera ta'e kun dhugaadha yoo ta'e gaagama wayii qaqqabsuu danda'a kan jirraa ka'eetiyyuu yaaddoon tokko gama tokko keessaa gama Oromoota quuqamootiin dhagahamuutu itti bufee jira. Karuma kanaa wal qabatee iyyuu mee maaltu jira laata kan jedhu irratti mari'achuudhaa fi keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya kun Obbo Tashoomaa Diimeeti. Obbo Tashoomaa Diimee yeroo dheeraadhaaf qeerroo bilisummaa Oromoo wajjin walitti hidhannaa guddaa qabaachuu qofatu hin taane sadarkaa hoogganaatti iyyuu wajjin hojjechaa kan turan ammas hojjechaa kan jiranudha. Haalawwan kanas immoo gaa keessatti kaasanii waliin mari'achuun isaanii irratti mari'achuun isaanii oolu maaliif ammallee walitti hidhannaa jabaa waan qabanuuf kanaafuu tarii nu caalaa hubannoo gabbataa qabu nuuf qoranu jechuudhaan keessummaa taasifannee dhiyaannee jirra. Isin akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarra. Obbo Tashoomaa waan jedhu kana hunda sa'aatis gurraa qabda dheetan iyyuu amanaa mee waan madheenya dhageenya tokko akaafnu akka fakkeenyaatti torban tokko yuun caaluu naannoo Laangaanootti qeerroon humni qeerroo bakka bashannana Laangaanoo marsee maallaqa guddaa gaafate. Kuni dirreedhuma irratti kan dubbatamedha. Walgahii dirree tokko maree tokko irratti waan kanas boodarran kaafna ta'a yookaan namootuma keessaa miidiyaalee hawaasaa kana irratti bal'inaan beekaman tokkotu kaasee kana jedhee waan akkasiitu jira. Sanaan wal qabatee immoo inni qeerroon qincafoonii ta'e jedhu Oromoota quuqamoo irraati kan dhagahamaa jiru. Kunis miidiyaalee hawaasaa irratti. Gama qeerroo bilisummaa Oromootiin wanti kun akkamitti ilaalama? Yaaddoon kun jira maaltu immoo godhamaa jira laata? Mee haalattii kana dura waan lafarra jirtu kana nu kaasiiti waan gara maal ta'uu qabaatti gara booddeetti dhufna. Guddaa galatoomi Obbo Tasfaayee afeerraanaaf gootee fi jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo akkuma uummanni Oromoo beeku akka jaarmiyaatti harka lafa jalaatiin kan inni hundaa'e April 2011dha. Dasanaa jalqabee qabsoo gaggeessaa ture. Maqaa qeerroo jedhu kana maqaa qeerroo bilisummaa Oromoo jedhu kana kan gargaaramu. Sinnaaba xinnoo ishee waan tokko ofirraa qabaadhaafanii boodarra waliin ilaaluun keenya oolu 2005 irraa ka'ee kan tokko jira. Adeemsaan iyyuu sadarkaa gara biraatti ol darbee moo akkam sana wajjin akkamitti walitti hidhata laata?
Ayye garasii ka'uun barbaanne kanaafin akka jaarmiyaatti kaniin jedhe sanaafidha malee qeerroon yoo jalqabaan akka ijette kani bu'uurri isaa jalqabe 2002 iyyuu ture. Garuu inni suni nama muraasaan hojjetamaa ture. Garuu 2005tti fincila diddaa gabrummaa waamicha hayyuu duree adda bilisummaa Oromootiin godhameeni yuunivarsiitota keessatti ijaarsi qeerroo durmaanuu sochii waan jiruufi qeerroon bilisummaa Oromoo sochii jalqabee jechuudha. 2005 November 9 dha guyyaan isaallee roobiirra oola guyyaan isaatti fakkaata if I'm not mistaken. Gaaf sanaa jalqabeeti dhahataanii akka jaarmiyaatti dookimentii qopheeffatee seerattiin bultumaa seera naamusaa guidelines dookimentii hedduu qopheeffatee leenjiin kennamee akka jaarmiyaatti kan isaan hundaa'anidha kan inni 2011 jedhe malee achirraa jalqabe sochiin suni. Kora sabaa 2004 irraa ka'eetidha kan inni gara qeerroo bilisummaa jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo isa jedhu akka jaarmiyaatti isa achirraan ka'e malee sirriidhaan natti jette. So amma sanatti amma 2016tti qeerroo kan jedhu kana jechuma isaayyuu kan gargaaramu qaama qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti ijaaramee fi qaama ijaare sana qofa. Namumti baay'eenuu hin dubbatu ture. Mootummaa biyya bulchaa jiru jedhi, aktiivistoota jedhi, yoo duubatti deebitee ilaalte hin jiru jechuma qeerroo jedhamu kan gargaaramu. 2016 maaltu waanii ta'e pirezidaantiin amma aangoorraa bu'anii obbo Lammaa Magarsaa onkoloolessa 2016 gara pirezidaantummaatti yoggaa dhufanii qeerroo Oromiyaa waan jedhu tokko maqaa dha'uu jalqabanii. Qeerroo Oromiyaa sana aktiivistoonni biyya alaa jiran irraa harkaa fuudhanii qeerroo Oromiyaa jechuu jalqabanii. Inni suni qeerroo bilisummaa sana gargar hiruuf waan jalqabamedha. Shira mootummaa keessatti jalqabame ture. Garuu otuma milkaa'een inni sun fashalee itti aansee foollee kan jedhamu abbootii gadaatiin kan hundaa'e irreecha kabajuudhaaf jedhanii sirna irreecha kabajuu sana seeraaf naamusa isaa akka eeganiif kan hundeesse isa sana mootummaan naannoo Oromiyaa harkaa fudhatee foollee jedhee godina godinatti ijaare. Foolleen suni baay'ee socho'anii chaalenjii guddaayyuu turanii qeerroo bilisummaa Oromootti maallaqa guddaa qabu konkolaataan kennamee fi socho'uu ijoollee qeerroo bilisummaa Oromoo keessaa akaayii kiisiitti naqattee qabsoo gaggeessitu amma makka haamilee xuqulaali ijoollee duuriyyoota immoo kan isaan walitti qabanii. Inni sunis ijoolleen keessuma galanii gaafa irratti hojjetanii yoo yaadatta ta'e namichi amma mana hidhaa gale Tigreen tokko yeroo sana poolis komishinerii ture maqaa sana dagadhe beqeerroo laayee xibqi mirmaraa እናደርጋለን yeroo inni jedhe tokko yoo yaadatta ta'e yeroo sana jalqabeeti warra foollee keessa galee foollee sana hajaakii godhe ijoollee achi keessaatti kan ba'an yeroo sanadha. Sababni isaas kan inni qorachuu danda'u foolleedha malee qeerroo bilisummaa Oromoo hin beeku waan ta'eef foollee sana qorannaatti yoo deebi'an immoo iyyuu ijoollee keessaa argatu waan ta'eef karaa sanaan ijoolleen keessaa ba'ani malee foollee mataasaa kan keessa seenanii dadhabsiisanii qeerroo bilisummaa Oromoo ture jechuudha. Isarraa ka'eeti egaa qoqqoodiinsa sana kan yaalaa turani. Maalirraa ka'eeti yoo jette humni jijjiirama biyyattii kana keessatti fide humni wareegama guddaa kaffalee golee Oromiyaa guutuu keessatti sochii kana kan gaggeesse qeerroo bilisummaa Oromooti. Qaama isa hundeesse wajjiniin ta'ee jechuudha. Humni kun jijjiirama yeroo sana fidee itti fufsiisee jijjiirama gara biraas akka fidu ni beeku turani. Dudduubaan immoo eenyu akka jiru ni beeku turani. Waan tokko sii kaasuuf 2016 poolisii federaalaatiin gamaggamni tokko godhame በኦሮሚያ ውስጥ እየተደረገ ያለው የቀሮ እንቅስቃሴ መረቡን እስከ ኤርትራ ድረስ ኤርትራ አስመራ ድረስ የዘረጋ ነው ጀራ ፔጂ ኩደጃ ከምበ ፔጂ ድግደሚጃ ከምበ ጅራ ዶክመንቲንሳ መረቡን እስከ አስመራ ድረስ የዘረጋ ነው ጀራ ከናፍ ኒቤኩ ቱራኒ ኤኙ አከተ ኤኙ አከ ዱዱባን ሶቺ ከነከ ገገሱ ኒቤኩ ቱራኒ ዶክመንቲ ሳምባሰንቱ ጅራ ከናፊ ሁምና ከነ ዮ ቀበኔ jijjiirama kana hankeenya goonee
mootummaa amma jiru kana itti fufsiisuu dandeenya. Gaaffii Oromoon gaafatu sana irra dimnee bira darbuu dandeenya. Isa jedhuutiin kan isaan qoqqoodama kana qeerroo keessatti uumuu yaalani. Garuu qeerroon bilisummaa Oromoo wanta kana dursee waan beekuu fi irratti hojjetaa ture. Caasaa jiru deebi'ee ijaaree iddoo tokko tokkotti caasaa isaan keessaa argatanii jira. Fakkeenyaaf naannoo Amboo yoonsi fudhadhee qeerroo bilisummaa Oromoo qaama gadaanaa keessaa kan isaan quunnamanii jira. Achi deddeebi'aa turanii Obbo Taayyee namni jedhamu Dr. Milkeessaa Miidhagaa eenyu maqaan isaa ammallee Obbo Addisuu Araggaa kan jedhaman achi deddeebi'aa turan naannoo Ambootti. Amboo Yelimaat Gamboo, Amboo New York jedhanii achi deddeebi'aa turanii yeroo sana caasaa wayii argatanii turanii caasaa sana deebisee jaarmiyaan sun haaromsee ijaare. Malee qoqqooduu humna qeerroo kana kan isaanii godhatanii mootummaa amma jiru kana jijjiirama fakkeessanii irra dibanii darbuudhaa fi hojiin akkasii hojjetamaa ture iseen jechuu barbaadeen. Gaariidha. Mee kanuma irratti waan tokko waan kana cunqessuu yaada kana cunqessuudhaaf gargaaru tokko waliin dhaggeeffannaa. Maaliif gabaabumatti akka ta'e tokkoffaan humna jabaa kana humna guddaa kana irratti abbaatti ta'uudha. Sana immoo qabatanii jijjiirama humni kun fides claim gochuudhaaf kan kootii waan akkasii kan dhagaa jirrus kan kootii kan keetii kan sanaati kan kanatti kan jedhuudha. Waan tokko waliin dhaggeeffannee yaaduma keenya waan nuu cunqessuudha jedhan amanaa. Hundeen isaa aadaadha. Ammoo akkamitti wanti kun amma kan ammayyaa akka baranaa ta'e yoonaan jettu ta'u bilisummaa Oromoo keessatti 2004 piroojeektii ijaarsa biyyaa kana gamaggamuu. Yeroo san profesiin keenyattuu uummata ijaaruu warra daldala keessa jiru warra waraana keessa jiru warra yuunivarsiitii keessa jiru ijaaruu dandeessu. Otoo kanatti jiru qabsoon kuni barattoota dargaggoota yuunivarsiitii qofa otoo hin taane haayiskuulitti illee dhangala'ee jechuudha. Wanti kun humna caasaa ijaarsa keenya ol ta'e jechuudha. Kasabaa ta'e jechuudha. Taanaan 2005tti konseptii qeerroo jedhu kana keessatti jecha ture hammayyaa godhuudhaan ayidiyooloojii yookaan ammoo kaayoo adda bilisummaa Oromoo seenaa diddaa gabrummaa fincila adda bilisummaa Oromoo dammaqiinsaa fi seenaa uummata Oromootitti wal fuudhachiifnee akka caasaatiin gubbaa haga jalaa otoo hin taane caasaa dalgaa ka umriidhaan maaliif dammaqsu amma Oromoo dammaqsuudhaaf yeroo laatti fudhatu yeroo isaa fixee waggaa san ga'u qeerrootti dhalata jechuudha. Seenaa Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo, wayaa Oromoo, irreecha, manaa Oromoo fuudhu, isinis abbaa manaa Oromoo fuudhu, baay'ee jechi qeerroo jedhu kun jallalluudha, lachuu fuudhita. Seename jechuudha. Kanaaf kuni modern term bifa ammayyaatiin hundeen isaa ka aadaa ta'e kagaliin isaa ammoo qabsoo bilisummaa Oromootiif qooda fudhatu roorroo halagaa mormatu ta'ee ijaarame jechuudha. Kuni biqiltuu qabsooti. Qabsoo keessaa biqilee actually waan adda bilisummaa Oromoo godhe keessa inni guddaan tokko konseptii kanatti 2005 dhimma bahuudha. Namoota hojii kanarratti ramadaman ni beekaa. Tokko mana hidhaatitti yeroo umrii guutuutti faradamee mana hidhaatitti bu'ee tokko ammallee umrii guutuutti faradamee mana hidhaa jira. Durbaan tokko Ugaandaa jira. Tokko amma immoo ammas Norwee jira. Namoota waan kana itti ramadamanii hojjetanii beekaa jechuudha. Kanaaf caasaa yuunivarsiitii keessatti gubbaa haga jalaa ijaaraa ture kun umriidhaan ijaarraa. Ammas kan biraa ammoo Itoophiyaa keessatti dhuma fudhatu yookaan ammoo jijjiirraa umriitu jiru jechuudha. Hedduun isaanii dargaggeeyyii. Hedduun isaanii dargaggeeyyii waan ta'aniif itti dhalatta jechuudha. Umriidhaan itti seenta jechuudha. Akka faashiniiti. Isarraa boruu hin dandeenye isaan keessa dhabuu qabda jechuudha. Qeerroo keessa yoo dabbite qofa eejii itti aanu gireedii itti aanu itti seenta jechuudha. Amma almaan kanatti ilmaan Oromoo hundi isa keessa darbu jechuudha. Wanti mootummaa kanatti
rakkoo ta'e kana guddaan kana. Walumaa galatti qeerroon kana ani wanti asirratti dhaamu barbaadu yeroon kun yeroon ga'ee nuti qeerroo eenyutu ijaareedhanii qeerroon qaama bilisummaa ittisa uummata Oromooti. Qeerroon ka'ee nuti uummata Oromooti. Akkasitti fudhannee qabsoo bilisummaa siniisutu nurra jira malee ka'ee nuti kamaaliiti jedhanii yeroo iyyuu hin qabnu waan kanarratti yeroo keenya fixuudha. Har'a qeerroon lakkoofsi jaarmiyaa maybe amma leessee amma IPRDF gara miliyoona 5 qabnaa jedha. Communist Party, Soviet Union, Communist Party, China hagamaga qaban beekna. Nuti lakkoofsi qeerroo eegi kana keessa jiru miliyoona 30-40-50 jechuudha. Kanaatu miseensa qabsoo kanaati. Kana jechuun maali? Hawaasuma jechuudha. Itti dhalatta jechuudha. Keessa dabarta jechuudha. Kanaaf humni kun amma humna ajaa'ibaa ta'e actually wanti hojjetame inni guddaan abaaboo ijaaruun waan guddaa ture. Uummata keenya waan inni barbaadu ittimuun haqa isaa inni sarraa fudhatame ittimuun daangaa isaa ittimuun uummata kana dammaqsuun uummata kanaaf wareegama waan guddaadha. Garuu 2004 koraan booda 2005 wanti hojjenne inni guddaan tokko keessa konseptii yaada qeerroo kana ammayyaa goonee bifa politikaatiin umrii kana keessa jiru tokkollee keessa hafuu hin dandeenye qaama qabsoo kana godhuun injifannoo guddaadha jechuudha. Waan hojjetame guddaa keessaa inni waan tokko. Obbo Tashoomaa dubbannu kana warra keessa beekeessaa fi warra anas ta'e warra waan kana dhiyeenyatti beeku yootu hin taane ordinary Oromos Oromoo waan kanaan burjaajaa jirutu jira. Qeerroon qircaa ta'e qeerroon kan sanaatii kan kana seettuun kan burjaajaa jiruu fi yaaduma kana walitti qabuudhaaf akka ta'uudhaaf kun kana ta'e waan obbo Leencoo waan hunda dura galata guddaa isaan barbaachisaa dhugaa dubbachuudhaaf kana kan dubbatan dhiyoodha waggaa lama akkasiin caaluu jechuunis immoo erga iyyuu adda bilisummaa Oromoo irraa adda ba'anii jaarmaa ODF jedhamu dhaabanii boodadha. Haa ta'u malee haqa jirtu akka jirtutti lafa kaa'uun isaanii dhugaa dubbachuudhaaf galata isaan feesisaa. Sanaan wal qabatee maqumaa fi konseptii yaada qeerroo kana wajjin kan wal dha'u tokko kan isaan nu kaasan jechi qeerroo jedhu gender neutral ta'uusaa lamaaniif akka hojjetu. Kun immoo maaliif gargaara? Gartuulee tokko tokkotu amma warra dhiiraatiin qeerroo jechaa warra dubarootiin immoo qarri kan jedhantu jira. Garuu kun akka hin barbaachifne inni guddaan tokko kan Oromoon itti dhalataa adeemu kan aadaarraa madde kan sirna gadaarraa madde kana immoo tokko mataa bowwuun guddaan warra diinaa iyyuu kana kunis immoo kan witness gochaa kan turres kanadha. 93-94 irraa kaasee warri yeroo sana dhaloota qubee qeerroo ture har'a isaanummoo ijoollee godhatanii ijoolleen isaaniiyyuu sadarkaa sana geesseetti. Kana kun akka jiru ta'etti immoo waan itti dabaltuu qabaate itti dabaltaa. Egaa kun tarii deebii ishee qeerroo irratti waliin falmuu kileemii gochuu kanaa fi deebii intaati walumaa yaadachiisuudhaaf sanaan achitti waan lafarra jiru tokko si kaasisan achitti akka yaada kennaa keetuun barbaada. Isa qeerroon qirca ta'etti jedhee uummanni Oromoon quqqamuun tokko yaaddoo isaanii ibsachuu jalqaban kanarratti akka hubannoo kootiitti akka hubannoo ONN'ttis gartuun afur akka jiru hubatama amma hagam faaktiidha hagam riyaaliidha isheen jettu gaafii taate akkuma jirtutti teessee kunis gaanni tokko qeerroo bilisummaa Oromoo suma beekamaadha isattis beektuudha. Lammaffaan qeerroo Oromoo satiitti sana ta'uunsaa hin oolu keessaa warri aktiivistoof jedhan kun warri daasporaa turan kun warra gara biyyaatti dacha'an kun kan ittiin of himanuudha. Inni sadaffaan waan opiidiyoon kaleessaa odeeffaan har'aa mootummaa naannoo Oromiyaa ayyaana irreechaa tokko hojii walitti qabsiisee foollee jedhee kan uume tokko sadaffaa caalaa. Arfaffaan amma kan uummata Oromoo keessaa Oromoota quuqamoo
yaaddootti naqe maqaa humna gaarii kana humna jabaa kana humna naamusa qabu kana humna seenaa fi aadaarraa madde kana kan balleessan maqaa qeerrootiin kan sosso'anuu fi yakkaa fi gochaalee seera alaarratti kan bobba'an waan kan akkasii afurtu jira jeettu qeerroon bilisummaa Oromoo waan kana faana bu'aa jira itti amana mee kanuma immoo kan kanarraa adda ta'e jira hubannoon asirratti jiru maal fakkaata? Galatoomii obbo Tasfaayee duraan dursa obbo Leencoo interviyuu isaanii gaafa dhaga'u baay'een galateeffadhe. Namni siyaasaa namni bilchaataanii dhugaa jiru hin dhoksu dhugaa jiru lafa kaa'eeti ideoloojii mataa isaa immoo gaggeeffata malee dhugaa jiru dhoksaa ideoloojii mataa isaa gaggeeffatu kanaaf baay'een isaan dinqisiifadha. Yeroo sanatti hojmaneen kun abbootiitti kennamillee lafa kaa'aniiru namni isaan mana hidhaa keessatti wareegame jedhanii Jaal Tasfaa'uun Camadaatti nama maallaqa guddaa mootummaan poolisoota Keeniyaaf kaffaltee Keeniyaarraa hiriyyaasaa waayilasaa wajjiniin buttee fudhattedha Tasfaa'uuni. Nama baay'ee cimaa, nama baay'ee sodaan qabne, bilisummaa Oromootti nama amanu, wareegama guddaa kaffaluuf qophaa'ee wareegama sana nama kaffaledha. Hiriyoonni isaa jiru egaa warri kan lubbuutiin jiru ammayyuu kanaaf dhugaama jirtu lafa kaa'ee siin jechuu barbaadeeni. Gara gaaffii keetti yoggan deebi'u waan ati bakka afur jette kana yoggaan cuunfani waama lama duwwaatu natti mul'ata. Qeerroo jedhee mootummaan kan inni diriirfachuu barbaade, ijaarrachuu barbaadetu jira. Warri hataa jiru, warri uummata saamaa jiru kuni isaanuma jedheen fudhadhaani. Qeerroon bilisummaa Oromoo naamusa ittiin masakamee qabsoo gaggeessaa jiruu fi turetu jira. Naamusa isaa keessatti qeerroon jechas ta'ee tarkaanfii violent kan ta'een fudhatuudha. Meeshaa hin baatu jedha. Qabeenyan barbadeessu kan dhuunfaas ta'e kan waloo qabeenyan barbadeessu jedha. Wanta godhamu hundaaf immoo responsibility yookiin itti gaafatamummaa fudhataa'edha. Qeerroon hanna akkasii akka akkasii too raawwata ta'e yeroo mootummaan amma tasgabbaa'ee fakkaatu kunillee hin jirre biyyi jeequmsa keessa turte sana waan akkasii argita ture. Kanaaf qeerroo bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf xureessuuf wanta ijaaramte wayiiti. Warri kun anumaan odeeffannoon isaan nagahaa ijoolleen qeerroon bilisummaa Oromoo irratti hojjetaa jira. Hanga bilbila isaaniitti nagahee anillee dabarsee kan caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo irra gahee of eeggannoo sadhumaatti kenneerutu jira. Bilbila isaanii wajjin nagahee jechuudha. Isaan kun mootummaa dhumatu harka keessaa qaba. Dhibbaa dhibbattaniinanii dubbachuu danda'u. Mootummaatu harka keessaa qaba. Mootummaan caasaa tikaa qabuutiin jara kana to'achuu dadhabee miti. Bilbilaniiti kan isaan abbootii qabeenyaa doorsisanii maallaqa amma kanaa fidi yoo maallaqa amma kanaa fidi hin fiddu ta'ee warra abbaa torbeetti tarkaanfii irratti fudhachuu fi listii keessa si gashaniiru bakka akkasiitti qabeenyi keen barbadaa akkas taata jedhanii maallaqa uummatarraa funaanaa warra jiranidha. Warra kana mootummaan sun to'achuu dadhabee miti siin jechuu barbaadeen. Dameeti kaasaatiin garuu caasaa isa keessaatiin ijaaramee jiru tokko tasgabbiin hin jiru jedhee filannoo as deemaa jiru kana dheeressuuf lammaffaa qeerroo bilisummaa Oromoo isa tarsiimoodhaan taliigamee deemaa jiru kana maqaa yakkuudhaaf wanta raawwatamaa jirudha malee qeerroon lama hin jiru. Qeerroon qeerroo bilisummaa Oromooti. Warri hanna gaggeessani garuu dhibbaa dhibbatti ni jiru. Bakka adda addaatti wanta kana raawwataa jiru. Qeerroon bilisummaa Oromoo kan bira gahee of eeggannoo sadhumaa itti kenneeru jira. Kan amma yoonaayyuu immoo biraan gahamne kan hordoffiin irratti gaggeeffamaa jiranis immoo akka jirani quban qabaa siin jechuu barbaadeeni. Gaariidha. Egaa akka jettetti warra fiinxan lamaan jiran qofaatu akka jiranutti fudhata qeerroon bilisummaa Oromoo jechuudha. Tokko mataa isaati qeerroon bilisummaa Oromoo lamaffaan immoo warra akkati keessatti mootummaa dhumti hubannoodhaan
diriirsee fi akka dalagu irratti bobba'an qofaadha kan jettu warra sana lamaan gidduu jiran hin balleessite egaa jechuun akkan jirretti fudhattee kunis ta'uu danda'a. Waan nuti odeeffannoo tokko lafarraa argamurraa ka'uudhaan hunkan jedhamaa jiru. Kanas ta'e sana egaa akeekni isaa malee akka kaa'ee tuttuqneerraa tokkoffaan humna kanarrattis qabsoo humni kun fidirratti abbaa ta'uu yaalurraa kan dhufedha. Sodaa uummatichaa kaafnu sa'u keessaa qeerroon bilisummaa Oromoo qiricaa ta'e isa jettu. Sanarraa yookaan yaaddoo kana akkamitti ilaala qeerroon bilisummaa Oromoo maaliif seenaa biyyattii keessattis waan akkasii gaaga'ama gurguddaa fa'aa qaqqabsisee darbeera. Fakkeenyaaf keessaa bara mootummaa Haile Sillaasee kufee gara dargiitti ce'amuu sana keessatti sirra caalaa dargaggoota keessa barattootatiyyuu dugda duuba jijjiirama sanaa jira. Humna guddaa kanayyuu jaarmoliin poolitikaa qoqqooddachuu irratti bobba'anii sanarraa kan ka'es immoo wal saaxiluu wal rukuchiisuu kanaafis immoo gaagaafni guddaan qaqqabee kanatummaa yaaddeessa Oromoota quuqamoon jiru kana gama kunis yoo dhugumanni qeerroon qoqqoodameen kun gargar baheen kun dhugaadha ta'e gaagaama humna kanarratti fidu. Sanarrayyuu immoo darbee walumaa galatti gaagaamanii tarii qabsoo bilisummaa Oromoo irratti fiduu danda'u kan jiru. Akkamitti ilaala kana qeerroon bilisummaa Oromoo maaltu jira? Hubannoo akkamiitu jira? Galatoomii obbo Tasfaayee dhuguma sodaan kun uummata keessa ni jira. Jiraachuus ni qaba jedheen amana. Sababni isaas bara Haile Sillaaseen kufee mootummaan dargii gara aangootti ba'u maayin afaan Amaariffaatiin qayyi shibbir kan jedhamu suni biyya sana keessa kan ture. Amma yoonaallee madaa uummataa kan tahe jiruu fi wareegama guddaa kan kaffalchiisedha. Inni sunis qoqqoodaminsa dhaabbilee siyaasaa jirurraa kan ka'eeni wareegama guddaa kan kaffale garuu dargaggootadha. Amma garuu akka sodaatti haa sodaannu iyyuu malee sadarkaamti sammuun siyaasa uummata Oromoo irra jiruu fi sammuun paartiin biyya bulcha jedhu kun ittiin yaadu tokko miti. Baay'ee gatee deemeera uummanni Oromoo. Kanaaf wanta akkasii sana uumama jedhee hin shakkone. Tokko qeerroon bilisummaa Oromoo har'allee caasaasaa cimsee ijaarrataa irratti hojjechaa jira. Lammaffaa mee ilaalimee gaafa Benishaangul Wallaggaa buqqiste kan nyaata bitee fe'ee uffata bitee fe'ee geesse Harari Arsii kan itti birmatu iddoo biraati. Kanaafi wanta akkasii sun uumama jedheen shakkuu irra darbee garuu hojiin hojjetamaa jiru jira ammayyuu. Ciminaan qeerroon bilisummaa Oromoo kan irratti hojjetaa jiru jira. Garuu kan hojiin inni waan ati jette suni hin jiru otoo hin taane jira. Qaama mootummaa keessaa kan kana irratti hojjetaa jiru jira. Qabsoon kuni hankeenya nutu qabsoo kana asiin gahe isa jedhu irra gahanii. Qabsoo kanatu ofitti nu dabalee dhiisanii qabsoo kana unutu jalqabee unutu xumuraan gahaa jira. Isa jedhu bira gahanii amma deebi'anii. Sittaa mul'isu. Warri OPDO warra amma ODP ofiin jedhanii kan isaan gara qabsootti dabalamanii edda obbo Lammaa Magarsaa gara pirezidaantummaatti dhufaniiti. Isaan onkoloolessa 2016 kan isaan pirezidaantii ta'an. Qabsoon Oromoo gaafa sana miti kan inni eegale. Innumti jijjiirama kana fidee finiina itti fufellee yeroo sana miti kan eegale. Muummichi ministeeraa abbaa jijjiiramaa jedhamee kun kan inni gara aangootti dhufe April 2018 yeroo sana miti qabsoon kun kan jalqabe. Sababa isaan waan Oromoon barbaadu jechoota haasa'aniif mee jarri kun gaaffii Oromoo deebisuu danda'a jedhamee callisamee fi hankeenya qabsoon kun baay'ee kan si ajaa'ibu muummicha ministeeraa kan isaan dubbatan tokkoon sitti hima. አሁን ያመጣነውን ለውጥ እንጅፈነው አመፊነ ከነ qeerroon akka tiksuun dhaamannaa jedhani. Kana namni akkuma waanitti fudhata akkama haasaa poozitiiviitti fudhata. Siyaasa guddaa haasaa. Jijjiiramni kun hankeenya qeerroon immoo yoo jiraatte jijjiirama kana eegi jechuudha. Qeerrootu jijjiirama kana fidee nuti
jijjiirama kana isa qeerroon fide kana tiksinaa fi galma geenyaa fi jechaa jira miti. Obbo Addisuu Araggaa dheengadda waan inni haasa'u tokkoon sitti hima. Artistoota walitti qabeeti natti fakkaata. Qabsoo nuti gaggeessine otoo artistiin akka Caalaa Bultumee fa'aa mi'eessituu hin taane ta'e akka Haacaaluu Hundeessaa fa'aa qabsoo kana nu gargaaranii hin finiinsine ta'ee jedha. Kana dogoggorri guddaan OPDO bira jiru isa kana. Qabsoo kanatti dheengadda dabalamne jechuu dhiisaniiti abbaa qabsoo kanaa of gochuu barbaadu. Inni kun immoo sababa mataasaa qaba. Waan tokko yoggaa daddabaltee haasoftu dhugaa fakkaata. Isa kanaafidha kan isaan irra deddeebi'anii walgahii irratti maal irratti kan isaan kana jedhani. Isa kanaan immoo maalan isaan barbaadani humna jabaa sodaachisaa yeroo barbaadetti ka'ee jijjiirama fiduu kan danda'u harka lafa jalaatiin kan dhaabbate kan dhimmi nageenya isaanii seekuriitiin bira ga'uu hin dandeenye qeerroo bilisummaa Oromoo kana haala ittiin infiltireet godhanii keessa galan irratti an isaan xiyyeeffatanii hojjetan. Waa tokko duwwaatti sii dabaleen sii xumura isa kana. Odeeffannoo nama amanamaarraan dhagahe odeeffannoon sunis amanamaa jedhee man fudhadha. Namarraan dhagahe waan ta'eef kanaaf hin quotationii keessii kaa'uu barbaade. Muummicha ministeeraatu artistii Oromoo tokkootiin qeerroo bilisummaa Oromoo qaama jedhamu kana wajjiniin wal hubannoo akka qabdu nan shakkaa. Maal ta'an wajjin haa hojjetanii wal na barsiisi jedheeti gaafate. Eegala stiil sarchii gochaa jiru jechuudha. Innaani ani sochii isaanii malee qaamaan naman beeku hin qabu. Nama nani beeku tokko edda biyya alaa bahee caasaa keessa kan hojjetaa ture duwwaan beekaa. Inni immoo eddachi baheeti caasaa suni jijjiirameera hin beeku amma. Caasaa sana warraan dura faana hojjetaa ture immediately jijjiiramaniiru. Jedhe malee quban qabu jedhee deebisee fi artistiin suni. Sadarkaa mootummaa biyya sanaatti sadarkaa muummicha ministeeraatti qeerroo infiltireet gochuudhaaf akka irratti hojjetaa jiranii beekamaadha. Garuu hanga yoonaatti wanti sodaachisaa ta'e uummata Oromoof kan gaaga'ama guddaa fida jennee shakkinu qeerroo bilisummaa Oromoo diiguutiin wanti baay'ee sodaachisu hin jiru. Garuu yaaliinsaa hin jira. Isin jechuu barbaadanii galatoome. Gaariidha. Irra caalaan burjaajiluma kana tasgabbeessuudhaaf keessa warra quuqamaan dubbatu kana amma tokko yaada walitti qabuudhaaf akka gargaaruudhaaf kan hawwiinis kana wanti hamaan akka hin uumamne balaan akka hin geenye gaagaamne akka hin dhufne wanni Oromoonni kun hedduutti wareegaman kunis immoo kan gufanneedha. Waaqayyos akka hawwinu kana nuufa taasisu akkuma afaan keetii jechaa kooti. Gaafii biraayyuu hin qabu dhimmi jabaan fumarratti dubbannu barbaade kanuma ture yaaddoon uumama kanaa fi burjaajii kana amma tokko yaada irratti wal qooduudhaaf karaa biraatiin tarii dhaamsaa dabarfattu yoo qabaatte yeroo sii kennuu barbaada. Galatoomii obbo Tasfaayee. Wantoota amma deemaa jirantu jira. Keessumaatii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootii ala ta'anii keessumaa habashootarraa kan deemaa jiru. Qeerroo yakkuudhaaf wanta gaggeeffamaa jirutu jira. Yeroo darbe walgahii yookiin maree wayii irratti waan dhagahe aktiivistii tokkotu qeerroo የሚባል መንጋ ፋኖ የሚባል መንጋ ዘርማ የሚባል መንጋ ምናምን waan akkasii jedhee dubbata. Isaantu na doorsisaa, isaantu taa'iif dhaabii na dhoowwee jedha. Namichi kun barsiisaa yuunivarsiitii Amboo damee Walisoorra akka ture kan hin beeku. Walisoo keessa taa'ee qeerroon isa doorsisa. Suyyum Tashoomaati. Eeyyen fayyaa ta'e. Walisoo keessa taa'ee isa doorsisa. Amma achi gadhiisee Finfinnee jira. Finfinnee keessa mee boodigaardii 100 qabamoo namichi kuni kan qeerroon isa doorsisu inni isa doorsisu tarkaanfii irratti fudhachuu dadhabeeti moo maaluma gochiidha kana haasaa yoggaa jettee ilaaltu maqaballeessiitu jira. Qeerroo bilisummaa Oromoo hin jenne actually garuu maqaa qeerrootii warri socho'aa jirani jiru.
walumatti qabanii qeerroo jedhanii arrabsuun sun garuu qeerroo bilisummaa Oromoo yakkamaa gochuu yaaluudha. Keessumaa mooraa Abashootaa keessatti yakkamaa godhanii himachuudha. Amma fakkeenyaaf yoo fudhatte isaat guyyaa guyyaatti waan inni dabarsaa jiru biyya keessaa aktiivistoonni Abashaa kan isaan jechaa jirani hundumtuu qeerroo gaafanni jijjiirama kana fidee mana hidhaatii isaan baasee galateeffataa warra turantu itti deebi'ee waan hin taane haasa'a. Isa kanarraa uummanni Oromoo baay'ee of eegee qeerroo bilisummaa Oromoos ittisuu qaba. Maqaa akkas balleessaa qabuuf counter attack deebii kennuun barbaachisaadha. Qeerroon bilisummaa Oromoo sirnaan taliigameeti deema. Gaayinlaayinii mataasaa qaba. Meeshaa hin qabatu jedha. Alkoolii hin qabatu jedha. Waan summaa hin qabatu jedha. Naman ajjeesu qabeenya uummataa hin saamu jedha. Kanaan taliigamee deemaa jira. Fakkeenya tokko siin fudhadha. Bara 2016 yoggaa hiriira guddichaa jedhame sana gara ijoollee 34tu du'e Naqqamte keessatti. Isa sanatti aaraniiti hoteela Wallaggaa kan jedhamu tokko jira kan qabeenyummaan isaa Tigree kan ta'e nama Tigree ta'e aaraniiti uummanni hin caccabsina tarkaanfii irratti fudhannadhanii gaafa qeelanii qeerroo bilisummaa Oromooti kan itti naanna'ee ittisee uummata deebise. Uummanni emotional ta'ee dhaqee. Sababni isaas taargeetiin keenya nama dhuunfaa miti sirnadha. Sirna uummata Oromoo irratti ijaarame sana diiguudha malee nama dhuunfaa qabeenya horate qabeenya isaa dhabsiisuu miti jedhanii. Har'as qeerroon bilisummaa Oromoo kaayyoo nama dhuunfaa irratti tarkaanfii fudhachuu, kaayyoo qabeenya dhuunfaa irratti tarkaanfii fudhachuu takkaa hin qabu qabaatee hin beeku. Gaariidha. Akkan seensa keessatti tuquuf yaale wantumti uummata Oromoota quuqamoo kanaayyuu wal dubbachiisaa jiru kanaadhaami. Humni akkasii kun, humni guddaan kun, humni naamusa qabu kun, humni jijjiirama amma hundumtuu walitti dachee enjoy gochaa jiru kana fide kun maaliifiyyuu haala kanaan maqaa balleessuun abaaruun yakkuun barbaachise. Kana dhuguma qeerroo bilisummaa Oromooti moo kan biraa isheettu kana adda baatee warri abaarsa kanatti yakka kanatti gattaa'e kun kana lamaan akka adda baafatuuf iyyuudha. Dallansuun jiru kana akkuma tu'ette kanatu ta'a kanatu iyyuu kennamuu qabaa. Humna kana humna jijjiirama akkasii kana fide kana humna abdii uummata Oromoo qotu abdii biyyattii iyyuu ta'e kana. Kanatu malaa kanatu akkas ta'u akkasitti dhiyaachuu qaba akkasitti ibsamuu qaba isheettuudha. Waan akka fakkeenyaatti kaafte sana kan Boosiyyuu Tashoomee sana anis dhaggeeffadheera. Waltajjii tokko irratti wanti kun waltajjiin sunis waltajjii nagaan biyya kana keessa jiramu hin jiru kan jedhu irratti kan qophaa'edha. Akka kootti akeeka gara biraa guddaa qaba. Maa inni gaamma waggaa tokkoon darban kana humna sadaffaarra jechuun uummanni Oromoo jira, ODP opinion jira, sana alammoo humnoonni keessa humni tokkummaa Itoophiyaa kuni Ihaadig jira jechuun dandeenyam tokkooni. Warra humnoota tokkummaa Itoophiyaa kanatiyyuu isa waggaarraa yeroo jijjiiramni kun jalqabe dibbeen hin hafne, faaggaa hin hafne, afuufaa rukutaa faarsaa turan akka malaakotaa fa'ittuu dhiyeessanii faarsaa turantu amma abaarsatti deebi'aniiru. Waan tokkotiyyuu waggaa tokkoon kana keessatti mul'ate jira. Kan afaan ammoo Oromootiyyuu aangoo qabatee jiraate jettu tokko qabu. Inuma jedhu sun dubbatus ifattis koomee immoo dhiyeessaniiru. Namoota afaan lakkaa'utti gattaanii jiru amma waajjira mootummaa isa kam keessa Oromoon meeqa bakka kamii qabatee jira. Jeetu kana afaan lakkaa'utti gattaaniiru. Sanayyuu amma keessa deebi'anii garagalchuu reverse gochuudhayyuu yaalutti ka'ame. Egaa waltajjii sunis kan qophaa'e humnuma isaan amma humna Oromoo biyyatti bulchaa jiru jedhu kana dadhabsiisuu maqaa balleessuu waan akkasii kana irratti kan xiyyeeffatee natti fakkaatti. Irra caalaas immoo wal hirkaa fuudhanii immoo kan jechaa turan kanuma. Ifa obbo Tasfaayee waan ati jette nan hubadha garuu qaamni gama Habashootaa tokkummaa Itoophiyaa jedhu kun waan inni hoggansa amma jiru irratti haasa'u dhugaas itti hin fakkaatin siyaasadha. Waan amma jalqabe kana akka inni duubatti hin deebine humni qeerroo humni uummata Oromoo inni jijjiirama kana fide isa
waa'ee Itoophiyummaa kana leellisaa Itoophiyummaa kana hojjechaa jiru mootummaa kana akka gara duubaatti deebisanii harka micciiranii gara kaayyoo ganama gaaffii gaafatanitti akka hin deebisneef jechadha. Komatu malee muummichi ministeeraa maal balleesse isaanitti? Waa takka mootummaan amma aangoorra jiru waa tokko isaanitti hin balleessine. Galma Minilik isa waggaa meeqaaf cufamee jiru banee fi keessatti irbaata miiliyoona 5 namni afeere mootummaa kanaa bara. Minilik immoo uummata Oromoo biratti maal akka ta'e beekamaadha. Kanaaf isaan siyaasa hojjetaa jiru. Waan hojjetaa jirtu duubatti nu jalaan deebiiniidha. Kan isaan komatani malee harka lafa jalaatii wajjin hojjetaa jiru. Inni lammaffaa uummanni Oromoo kan inni shawwadamuu hin qabne ammayyuu. Kan inni baay'ee of eeggachuu qabu. Mootummaan kun Oromoof waan hojjetu fakkaate afaan Oromoo haaseef shawwadamuu hin qabu uummanni Oromoo. Jijjiiramni inni fide maa inni? Jijjiiramni hidhamtoonni hiikamanii jedhanii lakkaawwatu. Otoo hin hiikamne ta'e maaltu ta'a ture? Inni isaaniin hidhaa wayyaanee keessaa isaan baase gara mootummaatti fide. Hidhamtoota yakka tokko malee hidhamani sana baasisuuf humna qaba ture yeroo sanatti. Lammaffaa Eertiraa wajjiniin araarri godhamee jedhama. Eertiraa wajjiniin araarri godhamee wal keessa deemaa ture meerra hundumtuu cufameera. Kami jijjiiramichi? Kanaaf mootummaa kana ijaa afaan Oromoo haasayeef uummanni Oromoo shawwadamuu hin qabu. Mee waa tokkoon sii dabala yeroo keessi alaa fudhadhe. Dhaaba Aabin jedhamu dhaaba Amaaraa Andinet Niqinnaaqee moo maalin jedhamu? Dhiyooma kana waan isaan baasan tokkotu jira. Xalaatiin baasanii የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ jedha kan mallatteessee baase. Qaamni kun qaama filannoo boordiitti karaa nagaan mootummaaf dorgoma jedhee galmaa'ee sartifikeetii qabudha. Garuu waan isaan irratti maayidhee baasa እስከ ትጥቅ ትግልም ድረስ ራስን እንድታዘጋጅ jedha. Benashaangul keessatti waan isaan raawwatan muummichi ministeeraa waan dubbateen qabu. Warra humna qeerrootiin deemee uummata zarafu maallaqa guuru nama dararaa jiru mooyyuu akkuma sitti mee dhimma nageenya isaaniitiin bira ga'uu dadhabanii miti. Zaynoo eenyu maal akka godhu Zaynoo garuu sababa barbaadaniif callisanii mootummaan kun malee Zaynoo tokko qeerroo maqaa balleessuuf akkuma sitti mee lammaffaa biyyattii keessa jeequmsa jira nagaan hin jiru jedhanii akka filannoon hin gaggeeffamneef isa sanammoo eenyutu barbaada mooraa abashootaatu barbaada. Filannoon akka hin godhamne kan barbaadu mooraa abashootaati. Sababni isaas filannoon amma yoo gaggeeffame Tigraay silayyuu biyya taateetti Aabin Amaara keessa jira. Yoo ilaalte gaaffiin amma uummata keessatti ka'u Oromiyaa keessatti haalli adda bilisummaa Oromootti jiru. Isaan sodaachisa waan ta'eef Itoophiyaan sun akka Itoophiyaatti deemuun gaaffii keessa waan jirtu filannoon sun akka gaggeeffamu barbaadani. Kanarra darbee waan abdii kutuu qaban isaanii abdii kutanii rokchoolee arrabarra malee gochaatii waa gochuu akka hin dandeenye beeku. Gaaffii uummanni Walaayittaa dheengadda gaafate bahee gaafate suni Itoophiyaaf deebiidha. Inga warra kaan dhiisi. Isa kan warra Sidaamaa dhiisi kan Oromiyaa duruu beekamaadha. Walaayittaan dheengadda bahee nuti biyya turre gaaffiin keenya amma buufata 39 keeyyata 39tti inni jedhee gaafate suni isaaniif gaafa sana awwaalaman. Kanaaf mootummaa kana baay'ee shawwadamuu qabu uummanni Oromoo siin jedheeni galatoomi. Galatoomi. Dhuguma akka jettee dubbiin maalitti balleesseeti jette waatiin balleessine jechaan egaa humni amma keessaa viidiyoo kaleessaa odeeffaarraa adda durummaadhaan biyyatti bulchaa jiru isaanitti waan balleesse hin qabu. Dhugaadhuma kun wajjira garuu Obbo Tashoomaa garaan keenyeen kun jara kana satisfied hin taane waan barsiifatan qabu. Ifattis immoo kan dubbatan keessaa humni atamma jette suni abinni jedhamu suni kan ifatti dubbate amma nuti dhufnee olaantummaadhaan biyyattii kana qabannee bulchuutti nagaa wanti jedhamu argamuuf hin adeemu. Kana dubbii malee isaan waatti balleessanii miti nu ta'u malee nuun ta'u malee ishee jechuudha kan dubbii fidaaddu. Kanayyuu amma maal completely tooniin ittiin sirban waasaanu jijjiirameera Obbo Tashoomaa waggaa har'aarraa completely jijjiirameera. Jara kana ifatti ba'anii abaarutti kaaniiru.
afaqibee lubbuu cuubee jedhu qofa jira ifatti miidiyaa isaati irra taa'ee muummicha ministeeraatiif obbo Lammaadhaan kan jedhu afaqibee lubbuu cuubee jechuun egaa fakkeessee dubbatee keessa nurratti hojjechuutti waan akkasii kan jedhan tokko karaa biraa qabxii waan lama kan nu yaadachiisu tokkoffaa wanti hundumtuu yeroo waa'ee Oromooti wajjin wal qabateeru maaliif hadhaa maaliif hammaataa maaliif summii ta'ee dhiyaata seettudha suma waa'ee gaaffii uummata Walaayittaatiitti kanatiyyuu waan faana bu'aa ture waan ta'eef waan jedha isaat kanatiyyuu kabarii godha tokkoffaa ኢትዮጵያዊነት የተንጸባረቀበት ኡመቲቻ ነው ፈንታአ ቡጁን በርባዳ የደዩ ኢትዮጵያዊነት የተንጸባረቀበት ጃኒ ነማ ኮባልቺሳ ኢሳዩም ጉያ ተኮ ወላማ ቦዳሞ ሳኑ ከታ ተኮ ሞስ በ ጋፍ sabni ka'ee gaaffii eenyummaa gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii of bulchuu gaafatu hundumtuu adda bilisummaa Oromootti dhama. Isa keessaallee adda bilisummaa Oromooti akka qaba jedhani waan akkasiiti baay'aasiitiyyuu rakkoo fidaa jira. Baasni ta'uu quufuu dadhabuu akkuma mootu quubyaalee nuun ta'u malee ishee jettu sana. Garuu wanti jarri kun hubachuu dadhaban dhugaa dubbachuuf yoomiyyuu bara baraan mootummaarraa mootummaatti dhalootarraa dhalootatti biyyattii kana tasgabbii kan uwwataa ture kan uwwataa jiru kan uwwachuu jiruyyuu ilaalcha isaanii akkasii kana ilaalcha kana jijjiirrachuu dadhabu hundumaaniyyuu ija walqixaatiin ilaalanii walqixxummaa amananii walqixxummaa waan hundaa fakkeenyaaf waa'ee afaanii mataa ba'uu guddaan tokko afaan gara biraa akka ummatti yaadama warri Walaayittaas kan isaan gaafatan keessaa tokko kana afaan hojii afaan sadarkaa afaan hojii ta'u waan akkasii waan dhaga'uudha jibbu akka ummatti yaadama kana ilaalcha kanatti gaasaa waggaa 150 arraata jijjiiramuu dide kanatiyyuu wanni akkasii kun biyyattii kana balaa akka ta'e hubachuu dadhabuu isaaniitiyyuu baay'ee nama gaddisiisa. Kan baay'ee ajaa'ibu obbo Tasfaayee dhiifama gargarsi kute waan ati maasofte irrattidha. Gaazexeessaa haa ta'uu hin beeku ogummaa isaatiin Siisay Ageenaatu gaafa aabin hundeeffama isaa Baahirdaar irratti kabajate. Gaafasuma galgalaa ta'u buleessaa ta'u ilataawwi waan jettu sagantaa wayii tokko qabu achirrattidha. Kanaan dura namichi kuni yezar politikaa jedheeti yeroo hunda ABO fi TPLFin arrabsa. Yeroo hunda gaafa sana waan inni haasa'e deemtanii ilaaluu dandeessu. በዘር የተደራጁትንም ለመቀናቀን መደራጀታቸውን እንደ ጥሩ ነገር መውሰድ አለብን ጀደ Amarri yoggaa akka qomootti hundaa'u eebbadha. Walaayittaan yoggaa akka qomootti gaaffii gaafatu garuu yakkadha. Gaazexeessaa kan ammoo muummichi ministeera biluhinna astawaayuu Siisay Ageenaa jedheetidha paarlaamaa irratti dinqisiifata. Kanaaf actually ani baay'ee kan isaanii wooriin godhu waa tokkoon sitti hima. Nama siyaasaa nama beekamaatu otoo haasofnuutidha natti hime. Ajaa Itoophiyaa jedhe. Ajaa Itoophiyaan qabdu ABO'tu irra taa'aa ture jedhe. Walitti qabee fi ukkaamsee fi ABO'tu irra taa'aa ture jedhe. ABO'n irra taa'eeti gaaffiisaa duwwaa gaafataa ture jedhe. Gaaffiisaaf duwwaa qabsaa ture jedhe. Gaafa tuttuqqaan itti hammaatu haa ta'u kaadda jettanii immoo jedhee ajaa sana bani jedhe. Gaafa ajaa sana banu Walqaayit gaaffii kaaseedha. Aga'uu gaaffii kaaseedha. Sidaamni gaaffii isaa amma iddootii qabanii walitti suphan hanga dhabanitti deeme. Otoo gaaffii ABO'n gaafatu karaa nagaa gaafataniiru ta'ee ajaan kun hundumtu ammatti hin ka'u ture. Yeroo isaa eeggatee numa ka'a garuu ammatti hin ka'u ture. Amma garuu fooliinsaa baay'ee biyya sana fudhateera waan ta'eef ajaan suni deebisanii walitti suphuun ulfaataadha jedhe galatoomi yeroo keessirraa fudhadhe. Oomaa miti lakkii waanuma barbaachisaa ta'edha wal qabatee simu waan dhufeedha waanumas immoo ifa bahuu qabuudha dhugaa dubbachuu fi
wanneen biyyattiidhaaf yaaddeessaa ta'an keessaa tokko kana jarri kun ilaalcha isaanii jijjiirrachuu dadhabuudha. Anuma haalichumatiyyuu dirqisiisee dhiibee fidee afaanitti fida waan godhamu qabu. Waan wal dhalaa deemu waan ta'eef egaa anis gaaffii koo fixadheera yeroo keetii baay'ee galatoomii maala moodaallee yeroo biraa walitti deemna sin jedha kanaan achitti maafi nagaanu ta'e nagaanu jiraadhu sin jedha. Ayyee fayyaa ta'eetisi nagaan naa ture. Ba cha da Abachada Yakubesi markedalan wakatan seke tigalan latini ragoni sidalche ala ofesi tunugalche latini ragoni sidalche ala ofesi tunugalche Abachada Yakubesi markedalan wakatan seke tigalan fardi kilo afurgulufe Afrika da ku kababufe fardi kilo afurgulufe Afrika da ku kababufe Yalatini bakri sapalo boche kube Yalatini bakri sapalo boche kube Abanga machi aile fida Mama Rashad faatu ittisi katabe Mama Rashad faatu ittisi katabe Baro tumsa kufna warri ogade kubate Baro tumsa kufna warri ogade kubate Magarsa bari igazu banti Yori fapo malencha kudani tunumate Yori fapo malencha kudani tunumate Idia barrufi waldale ija ummata Idia barrufi waldale ija ummata Chaftu lama gazeta urji Radio Makdisho OMN maltu dagata Radio Makdisho OMN maltu dagata Ode hayoni komo barno tahawani Ode hayoni komo barno tahawani Rifti Valley akka harambe Opintu entif new generation manani Opintu entif new generation manani Yaalin qabsoo nagayaa yoo hedduu godhame Yaalin qabsoo nagayaa yoo hedduu godhame Ukkar mararaa bakkalaa garbaa Maammoo gadaa filannu sagaleen nu hatame Maammoo gadaa filannu sagaleen nu hatame Yaa wallollee kan gaafa addunyaan nu argite Yaa wallollee kan gaafa addunyaan nu argite Du'a hiriiraa du'a irreechaa roorroo diddaa qeerroon teenya boolla namite Roorroo diddaa qeerroon teenya boolla namite Kenya barnoota falli jedhe ilmi birru Kenya barnoota falli jedhe ilmi birru Ammoo mazammi guddina tumsaa Hayila maaram gammada afaan hammatanu Hayila maaram gammada afaan hammatanu Inkomoko wayyaa komako Komoko wayyaa komako Deebinee faca'uun jiraare Gaangee qofa kan ilmoo daare dhugaamma seenaare 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 Galmee seenaa fuula duratti seenaan katabe jagna dubartii Galmee seenaa fuula duratti seenaan katabe jagna dubartii Warqituu fi mastaawot walloo asli Oromoof tigeessi mamoo Laal kormee laalaan Adii duula faatee ulaa ibsituu margaa maramee harkaa Laal kormee laalaan Ayyaantuu dhagaa magartuu ibsaa galiseedhaa baasaartuu magarsaa Laal kormee laalaan Falmattuu gule dhugi bareentuu bishoo jaarsaa kan akka rakkaatu Laal kormee laalaan Waarituu waare ashaa dirree loltuu aadaa obsaa faaga galaasa Laal kormee laalaan Daraartuu soole asteer kannoo lalisee roobaa ilfinesh kannoo Laal kormee laalaan Faatee alii badhaatuu dhaa'ee maarifaa ebroo haaloo daawwee Laal kormee laalaan Kananii fiftuu akkaatuu ibsaa hawwan keerroo guddifattee tiksaa Laal kormee laalaan Laal kormee laalaan Laal kormee laalaan Laal kormee laalaan Kormee laalaan
Anose